warroota gruppii kana hojjetan hunda isaanii onni irraa galateeffachuu barbaannaa hunda isaanii sappoorti gochuu barbaanna. Addatti miti garuu mucaan kun addatti xiqqoo dhiigni jara keessaa bu'eera. Fakkeenyaaf kun kaansariitti yoo jijjiirame harka isaa dhabuu danda'a. Gizaata burcuqoo waan ta'eef harka isaa dhabuu danda'a. Raayyaa galchaa ijoollee ustaaz raayyaa feekidha mubaarak galchi maalumaafuu kanas galchi manni jeeqee galchi giroo abdee kam abdee jedha abdee okay kuno invite godhe kuno kadir dhufeera galchaa guys video nu baase yeroo lol seene guruba guys koy ga na ilala koy kadir okay kadir si egaa jirra wajjala jiraatte kan biraat isa miti kadir si eeguutti jirra kadir araarsoon as keessa hin jiru araarso lakkoofsa kadir na argime keessoodhaan araarso tole ammuma na argi lakkoofsa kadir kuno kooloo baakisi godheera lakkoofsa kadir na argi tokkummaa mee yeroo tokko carraanaa kenni wannamatti jirru kuni wali dargi araarso ayyee dubbadhabdi wannamatti jirru kuni waan qaaliidha waan deebi'ee hin argamne hawaasni asirratti walitti qabame kun yeroo bira argachuu dhiisuu malla miira ummata kanaa yeroo biraa itti dhufuu dhiisuu malla kadir turu yoo ture abbaa caalii kunu as jira nama nu amannu naawilleen kunoo anillee kunoo akkaawuntuma abbaa tokkoo fayyadamne waan namni gochuu kana walitti qabna yeroo inni dhufe bakka tokkotti kenninaa fi waan kana biraan teenyu daqiiqaa 10 wal yoo inni ture tarkaanfii kana fudhannee gara hojiitti deebinu kana yaada keessa nu galchaame okay obsi yaaduma sirrii yaadde rakkoon qabu garuuti amma wanta tokkummaa amma waan goonu namni kun martuu mobaayil baankii harka isaatti baadhatee taa'aa jira dhuguma akka amma abdiin jedhu nama 5,000tu jira namni kumni shanan kun yeroo biraatti nu argamuu danda'a yeroo argamuttis immoo miirri amma keessa jiru kun irraa harca'uu danda'a si galee kanaafuu yoo mucaan kun daqiiqaan 5 nu gaadha mucaan kun hin dhufu ta'ee abdiinis mobaayil baankii of hirkaa qaba nu kadhaan barbaannu kadhaa miti kun namni gammachuu isaa ibsachuu barbaade kaashii harkatti hin barbaannu amma tiraanisfer godhee nu agarsiisu hin bu'aa akkas goone ergasii yeroo inni dhufetti immoo bakka tokkotti waan galee jiru kana itti garagalchine jabaadhu si wajjin jirraa jennee mucaa hamilee isaa jajjabeessinee biraa deemuu qabna jechuudha. Avocado fi mango minya. Nafse ha? Okay araarso seegaan jira araarso sorry na jeqani waa istaappii waan itti barra araarso seegaan jira tokkummaa maal ture beektaa nambara isaa maqaadhaan hin qabanne akkanumatti irra dawwalee ture ede beektaa barbaadutti hin jira keessa barbaadeen irra dawwalee isa ta'uu mirkaneeffadhee si ergaa na obso gutak irra bilbila iyyee milkaneeffadhu kadir hojjala jiraatte deebi'eera mitiire qoye mee eenyuun buufna mee abbaa jifaarku amma si'uman buuse si deebisaa qoye nama wayi waan aadi fireendiin kiyya ergateera isuma natti fakkaata waan ta'eef kadir dhufeera kunoo kadir dhufeera bakka adiis gotta araarso dhufeera maal kadireessa bad mucicha barbaade deeme amma argee fidee jira kunoo kana koy mul'isin koy mul'isini surprise ati video man ta'i naawwi bira tolti guddisa koy bani video bani warri live kan biraa isin bira jiru gadi qaba kan keessa kuma ta'uu qaba live tokkummaa Kubuta kamal doona beeta mucaan afaan oromoo xiqqoo ni dhagaa sirriilee tillee danda'u baatu dubbisaati gargaarsamaa irra sii goona jaa gaafadha fadhiisaa akkaataa haraa kamiin qabu okay ittima ayyee kadir viidiyoo ofii keetii banadhati isa mul'isinii ofii banadhu kadir miyuutii irraa ba'i ijoollee sheer godhaa harka islaamummaaf jedhee akka sana ciccite
hanga tokkollee madaa sana qoorsuu dadhabnullee wallahi gammachuu kana sii qabna si jaallanne illee itti ibsuu qabna wallahi Kadir ofii mul'adhu viidiyoo banadhati now we can be ready now we be ready Video nu bani Kadir al tak ofii mul'atin garuu mucaatti nu kenni mucaan mul'isin garuu mucaatti nu kenni Koi, now share godhan dura koi. Now koi dura share godhan. Hin mul'isini koi dura. Uddi keessa du waan isinitti hima. Islaamummaa kaabas jiraadhu, kibbas jiraadhu, Oromoos ta'i, Guraagees ta'i, Amaaras ta'i saba feete ta'i. Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah bichaadha. Wanti biraan jiru. Kaayyoon keenya kanaa jechuudha. Islaamummaa yoo namni Tigraay keessaayis maannoo Faranjii keessaayis Araba keessaayis Islaamummaa xiqqeessa kaayyoon keenya Islaamummaa dhaabbachuudha. Fedhiin keenya guddaan kan Islaamummaan hin tuqaminidha. Namni Islaamummaa xiqqeesse Faranjiis haa ta'u, Afrikaas haa ta'u, Arabas haa ta'u fedhiin keenya nama Islaamummaa xiqqeesseef gatii harka isaa argachuu qabaadha. Waan ta'eef hundi keessan sammuu keessan kanarra godhaa. Gurbaan kun ibidda quba kaa'e Islaamummaa bicha. Harka isaan dhaba ture. Tokkummaa amma mucaan kun as ba'uudhaaf sapiraayizii 100 fuula isaa argina nuti. Qarshii 100 fuuluma isaa qofa arguudhaaf. Kunoo amma abdee irraa jalqaba akkaawuntii isaa irraa nu fuudha. Jalqaba akkaawuntii inni irratti gargaaramuu fedhu. Isa gaafannaa fedhii isaa gaafanna qoyal tokko waan namatti himaa hundi keessan ati gaafadhu ati Kadir gaafadhuuti tasgabbaa al tokko Kadir akkaawuntii inni amanatu wayii Kadir obsi qoy nu dhaggeeffadhas Kadir hanqaaquu namu jaaguun akka hanqaaquutti ilaalaa jirra obboleessa ilaa wanta tokko itti isin itti himna hundi keessan harka keessan mobaayil baankii jira kaatu wanni kun aduwwii garaa keenya gube humnaan waa gochuu hin dandeenye dhannee qabuu hin dandeenye garuu keessa keenya gube keessa isaa guban aduwwii keessa guban mucaan kun ibidda harka kaa'e fakkeenyaaf rabbi dhukkubatti hin jijjiirin malee harka dhabsiisuu danda'a gizaazni sinii galee harka sana dhabsiisuu danda'a hundi maalii fi islaamummaa fi malee wanta biraatiif miti amma innaa kennaa illee hin jenne na gargaaraa illee hin jenne garuu nuti immoo sapiraayizii gochuu fi qabnaadha kaayyoon kanaaf hundi keessan as ba'uu jira harkuma isaa fudhatee nuuf ba'u hundi keessan sheer godhaa nama kuma jaaguutaa asa ba'u. Tokkummaa embaasiniiti yeroo tokko taaphaan godhaati nama kuma jaaguutaa lammaffaa Kadir wal dhaggeeffanna gaasitti akkaawuntii inni kennatu irraa nuu fuudhi. Ergasii ija mucaa kana arguuf harka isaa gizaasa cabse sana arguu 100 as nuu ba'a. Itti fuufammoo itti fuufadha. Naabbatu. Sidii galee amma irraa nuu fuudhi. Okay, afaan Oromoo waan dhaga'uuf naa hin gaafannaa nu deebisuu yoo dadhabe illee dhagaa waan ta'eef innillee. Akkaawuntii natti maa akkaawuntii natti asirraa jalqaba kunoo hiriyaan kiyya tokko na bira taa'ara. Mucicha waan hin dandeenye anuu hinii kaafee umara koon qabu yoo rakkoon naawi nan gaafadha waan barbaachisaa ta'e mara. Ayye qoy. Naawi mucaan sababa amma jalqaba saasnuu qaba mucaan bitiree. Jalqaba 100 amma galuutti asin ba'u asirraan jalqaba kunoo hiriyaa kiyya abdee irraa jalqaba birrii 20 jalqaba akkaawuntii barreeffachuuf hanta 100 gaafa ba'e as ba'a mucaan 100 dubbiin biraa sapiraayizii bakka ga'u meeqa tafe naawi 100 ga'u meeqa tafe akara goona qoy miyuutii irraa baafadhu amma Kadir biraa kuma kudhan qab Kadir kuma meeqa qabu Kadir qoy naawi waan gaafadhaam Kadir amma dhaggeeffadhu harki isaa shiqiidhaan jira miti. Harka isaa qofa akkasitti yeroo tokko nu isa sin baasin harka qofa akkas godhiitii nu baase sana booda harka nu agarsiis akkas wayina harka nu baase akkasitti harka qofee isa mul'isin bakka hingaa bakka harka rabbii bas amma akkaawuntii nu kenni akkaawuntii ijoolleen kun sapiraayizii gochuu barbaadu. Islaamummaaf jecha gatii kaffalteetta harka kee kenniteetta ijoolleen kun immoo sapiraayizii sii qopheessanii jiru akkaawuntii maallaqni irratti sii galu natti miidhi miyuutiin godhatanii gaafadhuutii nutti himi. Una kitu nauliziwa
umesacrifice hadi mkono wako kwa ajili ya Allah, na hawa watu wenye wanangoja for life hapo juu wanataka kusurprise ndio maana wanakuitisha account yako kwanza. Kama una account tunaweza watumia tu namba ya M-Pesa peke yake, au hapa kwa hawa watu mtu mmoja tu itumie kwa account yake hiyo pesa, alafu wewe pia ukapate Live si bira cufu kan nama bira cufa live si bira kan nama bira cufa fi qofa nun nasa itti fufi. Ali sentuh. Inni account banki tokko illee qabu lakkoofsa M-Pesa fayyadamna nuti asii baay'inaan lakkoofsa M-Pesa san irratti isa gargaaruun danda'ama. Okay, account Itoophiyaan nama kennatu qaba. Indan naaw ingala biyya gargaraa irratti. Sun immoo sun challenge biraa qaba waan ta'eef nigdi baankii nama amanatu qaba. Okay, nigdi baankii nama amanatu. Eesh gaafadhu. Account Itoophiyaa. Nigdi baankii nu gaafadhu akkuma maati. Nigdi baankii Itoophiyaa. Unauliza kuna mtu yoyote unawajua kutoka Ethiopia mwenye anaweza kuwa na account ya Ethiopia huko? Kuna Equity. Laali nama banki Equity banki qabu jira. Equity banki san irratti akka galfamuu fi hin danda'ama. Asif inni nama tokkos kan Ethiopia beeku qabu. Now we mute it. Amma waa walii agallu. Amma inni kun challenge biraati. Booda irratti haa darbuu fi akkaawuntii abdii kana irratti yoo gargaarreefoo. Ammuma. Way immoo abbaa caalii. Accounting biraas inni irra gargaaramuu danda'u kan nuti kennuu dandeenyu ni jira bar. Nuu kenne ayyantaa. Nta'uu jaran. Nuu kenni. Tiftaa jedhi gaafadhu. Abbaa caalii qabanuu. Waal tokko waa. Kadiroo meeqoo abbaan caalii akkaawuntiin qabanuu isaan irratti walitti qabna. Akkaawuntichi duwwaa 8 Nigdi baankii ta'uu qaba. Nigdi baankii ta'uu qaba. Kadiroo. Assalamu alaikum ya jamaa. Wa alaikum salam. Tokkummaa ogutaka waan takkaan dubbachuu barbaada. Eeshi. Gargaarsi kun gartee nama gartee sirriitti isinillee beeytan kayooniif gartee wanni kun mucaa birallee gahuu baatu kudha qabuu dandeessan irratti yoo ta'e bareedaa na fakkaata. Namni kun ammoo eenyu jettan Aliidha. Ustaazalii amma an ustaazalii yoo wanni kun bakka gahuu baatu ustaazalii kudha qabuu dandeessa. Okay, araarso qoy bakka Aliidha bakka kan nuti si deebifna yeroo tokko warri kun gargaarsaa ta'aa jirani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabusa Aliin seenee Alii irratti gargaarsi kun godhamee bareeda. Araarso sin deebisa shi. Sokkee na Ali galcha. Qoy. Tokkummaa. Aider qoy. Ali abaa der. Ali abaa der. Monitor roller Ali galcha guys. Tokkummaa hagaliin seenuu fi wanni jechuu barbaadu. Ani wanni ol seenee fi akkuma reebisin jettan sanitti namni oguu islaamummaadhaa abbaan fedhellee wal biratti argamuu kenna mul'isuu fi sarpiraayizii amma jettan ammoo egaa sarpiraayiziin silaanii mamullee eega himame immoo waan Aliin jedhee fi bakka Aliin jedhetti walitti qabaati sana booda Aliin amaanaa keenya itti nuuf haa geessu amma waan Aliin jedhe qofa godha anatti isin jedhe. Walii galee nuti isin mormin. Ali. Ali amma Davidi. Ali nagama. Ali ni sorkin qabu. Ali bakka ni sorkitti nu sikime. Ijoollee masitti hundi keessan koppiin godhaa mucicha as baasuuf deemaa jirra mucicha harka isaa akkanatti baadhatee ganaa dhufee fuuldura keessan kun islaamummaaf jedhee gatii islaamummaan qabdu isin agarsiisa jechuudha. Ganaa. Okay, amma ni torkiin hin jiru. Okay, Ali amma na dhageessa. Amma nagama Ali. Okay, sagaleen jira miti? Yes, amma deebite amma dhufte yaa. Yaa mucaan yaa nan dawalaa fi
inshallah ammatti ammoo yoo Orlaandoo jiraate nan dawwalaaf ammas kallattii dawwalee fi inshallah sinit deebi'a yeroo tokko naafsa nan dawwalaaf. Akka inni Orlaandoo. Eenyuuf? Koy kaltu qobsa. Mucaa. Akkee dhufeera bar Mucaan kunoo Kadir bira jira bar. Mucaan Kadir bira jira. Maalitti. Mucaan Kadir bira jira. Mucaan dhufee jira. Bara amma nuti. Maal rakkanne beektaa Ali maal rakkanne beektaa? Ayyee. Mucaa kana maallaqa amma ta'e sapiraayiz gochuu barbaanne inni immoo akkaawuntii nama Itoophiyaa if akkaawuntii Itoophiyaa hin beeku nigdi baankii barbaanne atamma akkaawuntiin nu gargaare mucaan dhufee Kadir bira jira viidiyoo baasuu deemaa jirra waan ta'eef akkaawuntii Itoophiyaa nuu kenniiti amanaa inni sitti kennanaati galmaan nuu ga'e amma sirratti ergame geessiteetti nuu kennita akkam jetta? Okay, tole akkaawuntii silaas biyya kanatti akkaawuntii wanta hin jaani inshallah mee akkaawuntii irraa fuudhee siif fide Itoophiyaa irra galchitanii isarraa ergamee fi naratti galuuf jechuudha inshallah. Akkaawuntii Itoophiyaa isin kanneen akkasumas naafsa. Daqiiqaa meeqa seen? Akkaawuntii Itoophiyaatti ergamee maal inni akkaawuntii Itoophiyaa asirra gala malee kallattiin akkaawuntii dasiin jiru. Akkasidhaa irra nutis nigdi baankii Itoophiyaa barbaanne bara. Ishi tole akkaawuntii Itoophiyaan fuudhaa akkasumas naafsa. Kan nama amantuu fuudhi kan amaanaa sana fuutee bakkaan ga'uu dandeessu tole. Isin warri waan kana godhaa jiru akkaawuntii dhabdanii akkaawuntii nama nama gaafachaa ooltan isin walitti qabdanii waan tokko hin geettanii awwal walitti qabaa. Eessatti walitti qaba? Maal akkuma abdiin hin jiru naawwiin hin jiru ijoollee meeqa balaa sana booda jirus ilaa kan naawwii jira bara balaa jechuun nuti akkanatti miti abdii culullee wayitu jira. Laal asirra nama tokko irratti ustaad aliirra fakkeenyaaf yoo walitti qabamee gargaarame. Amma aliirraa fuudhaa jira akkaawuntii. Akkaawuntii isinii fidaa akkasumas naafsaa jechaa jira. Daqiiquma lama waan hin jaalletti nuu fidi gaa aliin turin pilees daqiiqaa tokko lama. Okay, naawwi addeebii naawwi daraaseera hin baatu wallaahi hin baatu. Miyuutii irra ta'uu dubbachuu itti naawwi. Ammasitti gurbichitu as bahee tokkummaa xiqqoo si fuudhumaanitu asitti bahee. Sabari Kadir sabar utuu abba'ee jennaan hin fiiginatti sabari malee. Ijoollee qoy al tokko waan nama kanatti baa alillee birrii 50 qaba fooloorii koo 50 guutee 500 guutee namni fooloon godhee asumaan fooloo nu godhaa gammachuu numa ibsata namni tu fooloon godhe inni jala jirtu ta'e yoo ta'e guyyaa 14 keessatti 500 seene badhaasa 50 waan hin qabuufi hundi keessan fooloo godhaa namni fooloon godhe mana koo kana jechuudha. Inda gatina amaanaadha rabbumaa jedha wala gargaaru gaa rabbumaa jecha wanti hundinuu wama dandeenyu wala gargaaru akkasin jedha mucicha abbaasuuf deemna bakka as baasuuf deemna amma nuti abbaasi jennu itti mariifattee as hin baasin akka eenyutti ilaalaa jirra nuti obboleessoo aliina sadeebi'u. Warqaa sirriitti koppiliin godhaa naawwiillee abdiillee warra gastiirra jiran hunda isaanii fooloo godhaa. Mana kana mootuu fooloon godhe inni hin hordofina sirriitti eegaa isin jedha. Fooloo godhaa isin deemna hunda keessan fooloo godhaa. Yaa gara qabsootti eenyutti deebina akkaawuntii qabataa dhaqeen karaa tafee jiru. Harki koo naawwishaan eenyuun karaa banee mubaarik karaa banee naawwiin utuu hin beekin dhufee karaatti saaqee galatoomu garuu dhugaa shabaabni islaamaa kun wallaahi akkam durii yoomtanus wallaahi akka waan ofii sheekata itti dhufi ilaalaa ergaa bara akkasiniin jedhu aboo qalbiin uummata gadaa bara islaamaa irratti qootaan beeku bara wallaahi amma naawwiin kun waantani duriyyeedhuma wayii ta'e dhiisaa jira garuu duriyyummaan qabu ana wayyu. Hangasittuu hawaasni keenya namni Alii jedhamu kuni as gastii irratti argaa jirtan waan kana hojjechuu irratti adda durummaadhaan nama tattaaffatee qabsoo kana galmaan ga'e waan ta'eef qurxummii qabaattan, leenca qabaattan, abaaboo qabaattan haga akkaawuntii isaatiin foloo gochuutti jajjabeessaanii Alii kana. Akkasittis hin beekne. Akkas. Ini kana kuma dhibban nugala amma kuma 70 ol galchama gootan godha. Hundi keessan Aliis foloo godha. Alias deebii gaasee egaa irraa akkaawuntiitti naawwiin lama ta'e natti mul'ata jedhamu jakoo. Inni kun sapiraayizii dhukaasuuf na bira taa'ara obboleessa ana qofa seeta qeerroon natti naanna'ee jira maal taatan mucaa nuu fidaa fedha akkaawuntii nuu fidaa fayyaan qabdanu.
Fiyadhaa. Abdii Uummanni miira bilbilli ta'e keessa hojjetu. jirti Alias deebii. Alias deebii. Abdii sigimo. Dedamo sigimo sun. Sigimoo. Nan sirreessa. Dedo sirrii jette dedo. Naawwidha deddeet. Sigimoo. Mucaan jalaa fudhatta. Darraa mulqaa mucaan akka mucaan baatti ilaalaa jiru kan. Natti hin bilbilne shee ustaaz. Ali please. Okay, gurbichas baamna amma ni dhufutti. Hello amma akkam goona salaanni nu ga'ee jira salaanni deebina. Sabari koy. Mucaa baamna. Sabari deemini. Sabari. Rabbiin sodaadhu nu sabari. Akkuma taate nu ta'erra. Nuti yoo sabaraa jirra. Amma wanti nuti gochuu qabnu mucaa baamna amma liina deebi'utti harkuma isaa sana fudhatee dhufee iddoo isaan uffataa akkana wayyuu naawu. Moo namni innaa liina deebi'ee wayyaa dhiisi maaliifi namni keenya illee mucicha kan Amma akkaawuntii biyyaa kana utuu dafanii nuu fidanii chaalenjii nu gochuu dhiisanii amma aliini baheera aliin bilbila alii qabdaa tokkummaa. jira isaan Nama kuma torbatu jira namni kumni torbaan kun hunda kana ijoollee jirtu fooloo godhaa ergasii immoo nama kuma kudhan guutaa mucaan sun as bahaa sapiraayizii wallaahi laazim namni miira Kadir aliin kadiriin nama Nama dubbi fe nama illee galcha maastariin fa'aa illee galcha nama kuma kudhan maali naawwi nama kuma diidama ta'e maal rakkoo qaba wallaahi. mubaarikiinis ol galchi maastariinis ol galchi mubaarikiin galchi feekidha maastar feekidha. Maal follow nan godhe ummato. mubaarikiinis galchi Dafa follow na godha. Mubaar keesseera kunoo dawwalaan jira alii irratti hundi keessan sheer god manni kun chaalenjii qaba mana tokkummaa jedhu kan fooloo gochuun dagatina. dafaa kuraa jira alii irratti nu dawwane alii irratti dawwane dawwale alii irratti Pado. Suatu hukum surprise. Please narran bilbilaa warri bilbilaa jirtan alii irratti bilbilaan jira obsaan deebi'a namni tokko immoo mubee gabbuuftee ol galchitan moodiisarriina didaa jira yookaan abdiin jalaa buutu abdiin cululleen yookaan namni tokko jalaa buutan jechuudha irra bilbilaan jira. Kaawwata guddaan fida gaafastaa. Anabbo abakkaa tokkummaa. Bili gammasi galchaa dafii. Sila fooloo shakkalachuun dhufe bakka kaawwata guddaan fidee dhufe bakka. Milkoomne. Mana kana fooloo gochuun dagatina ammasitti gaa'is. Tokkummaa Alii irratti bilbilaan jira. Anin bo'aa. Alii irratti bilbilaan jira. Qoy abdii culullee. Eshi foolollee yeroo godhaa fooloo na godhaa. Ijoollee fooloo shakkalachuun dhufe kaawwanti saganaan fooloo shakkalachuun dhufe ture bakka dandee maarashi. Sagaaniin dhufa bakka. Alaa sarraan bakka. Nagalchi guru. Okay, alii galchaa innaan dhufe abdii culullee buusaati aliinaa galchaa al tokko. Mubaarik hojii hojjedhu please Mubaarik hojii hojjedhu. Niisorkiin na dide. Akaawuntii kan inni. Moodiisarri Mubaarik galchaa al tokko. Moodiisarri Mubaarikiinis galchaa eenyu fideera naawwi as deebi'ati illee deegaa tokko. Mubaarikiin galchii abdiin eenyuun.
Yoo qabaatan haa nuu kennan. Amma yeroo ofitti gubbaadha. Abdii yoo maal noo alii qabra jira alii kan alii wayya jennee jedhamu. Jira gaama sagalee ko. Maal jarri immoo jalli Alii yoo jiraate kan alii wayyaadha. Alii jirran tiraansfer gochuu danda'uudhaaf. Abbaa Caalii akkam beektu isin irratti yoo walitti qabne isin booda alii irratti yoo ergitanii Ni danda'ama. immoo isaa kennuu danda'a. Abbaa Caalii. Ilaa waa wayii nu hubadhaame jarana. Mucaa kana Maqaa kun qabu risiitii isaa deebi'ee miirii namni amma keessa jiru kun hin danda'ama. Amma akkaawuntii naa kennaa meesin Abbaa Caalii akkaawuntii naa kennaa. Fidime bilbila keessan. Fidi. Tamta. Abdi tokkummaa ba Mubarak. Abeet. Amma laal. Amma yeroonis nu jalaa gubataara. Deebi'ee immoo miirri namni keessa jiru kunis mucaa kana jalaa badaara. Akkaawuntii deemanii barbaadanii amma jarri fidanutti Abbaa Caalii irratti walitti qabanna. Abbaan Caalii aliirra nuuf galchanu. Aliin immoo amaanaa keenyatti nuuf ga'u. Mucaa kana sapiraayis gochuuf malee kadhataaf hin jirru. Har'aa kanatti immoo haa fayyadamu. Abbaa Caalii 1,000 natti maame akkaawuntii keessan. Kuma tokko. Galeensi jawwata kallas. Kuma tokko. 41. 41. Sagaltama. 90. 71. 71. 71 giza lama jechuudha. 73. 73. 71 jettee kaate 73 jetta. Afur. Ayyee. Afur macarrashaan. Macarrashaan afur. 1,000 41 90 71 73 afur. Rangsa Muhammad Hussein Bulti. Hasan Bulti. Hasan Bulti. Muhammad Yes, tokkummaa al tokko nu dhaggeeffatu Abbaa Caalii irratti walitti qabataa irra Abbaan Caalii dhaggeeffatu tokkummaa. Yeroon keenya akka nu jalaa hin gubanneef miirri namni keessa jiru kun akka hin banneef Abbaa Caalii irratti walitti qabataa irra Abbaan Caalii aliidhaan nuuf agaanu alii mucaadhaan nuuf agahu ati irra gali dafii. Irra galle. Asirraa obbiraan jalqabaa mucaa tokko hiriyaa kiyyaa qarshii 20 kunoo galchaa jira. Warri wal bira naawwi ni cufa abaaboo darbii aboo warri komentii adii adii yeroo nuti kun galchaa qaba dhiitarri warri wal bira nuti qaba naawwi nuti qaba. Okay aniin illee deebi'eera asbayyaa Kadiras deebi Kadir gurbaa mul'ateera naawwi gurbaa mul'iftaniitu mul'anne gurbaan annuuf haboo amma mucaa gurbaan harka taasisan annuuf haboo gurbaan aliin isas deebi'eera rakkoon qabu kan itti waliigaltee isintu beekaa aliin isa deebi'eera isaan rakkoon qabu tokko annuuf digaa tokko lama gaafa sadii lakkaan ol annuu baas Koi harka isaa hunduu fuudhe harka isaa hunduu luluu dadhabdaba akka su'aalii beektan ilaal kun harki kun naawwi miyuutii reerta naawwi orma fuudhas deebise ati nafaan keenya beektu itti naa himi galatoomi ulfaadhu jeesaa siifaa kafalu wadiin kunoo Ara siga sana belakang naga ana sara. Arshii 20 kunoo laal sinitti mul'ata. Gamaan. kumni digdamni galeera. Okay. Arshii 20 obboleessa kiyya abdee kunoo as keessa jiru kanatu sapiraayizii obboleessa kiyya galchee nagaama. Nagama. Okay.
ulfaadhu rabbi gammachuu kana ittimi obboleessi keenya tokko kana si arjoomeera jedhi si hin qaqqaba waan ta'eef. Sawa, kuna mmoja ametumia 20 ya Ethiopia. Sawa, kuna mwingine ametuma 40 ya Ethiopia. Yati tifufa. Okay, Ali fa bancaalii tokkuma gaa'isi. Aliinii fi abbaan caalii tokkuma. Aliis akkaawuntii fidee dhufe natti fakkaata. Sun garaagarummaan qaba. Aliinis immoo sana irratti karaa lachuutu nutti itti hirmaatamuu danda'a waan ta'eef Aliinis bira jira. Akkam jettan kana Ali kommentiidhaaf inni deebise naaf dubbadhaa kana fa'a. Abbaa caalii irratti garuu rakkoo takka illee hin qabu inni dabarsa rakkoo abshir waa takka illee miti. Abbaa caaliitii galchee si ergeera dhiisitii tokkumba karaa miseen jira. Waan nama jedhe galchee si ergeera isaaniif ergii namoonni biroo. Naawwi biraa isa akkas naawwi meeqa galchinetti naawwisin. Archii kuma 20 na biraa galeera abdiin Abdiin galeera obboleessa keenya Kadir inni kunis kuma 20 Itoophiyaa galcheera birrii achitti sharafiitii ittimi kunis si galchee jedhe abdiin illee ijoolleen si galchaa jiru galata uffatu. Kuna Okay, now account irra deebi'a. tamni galeera jedhanii abbaan caalii. Kuma jan Allahu akbar ini ada jira deh. Allahu akbar kun shan tamni galeera. Allahu akbar ini ada jira. Let's go. Ela account ka badal tu. Now irra deebi'a account irra jedhan. Alta akal to ko account. Mube video baradu please. Afurtami tokko. Koi tokkumma kuma tokko. Afurtami tokko. Sagaltama. Torbaatami tokko. Torbaatami sadii. Afur. Obboleessa keenya kana surprise nu godha. Abbaa caalii kuma 50 galeera. Thank you. Galatooma. Meemee namni harka irratti mucaa kan surprise nu godhu. Lakkoofsa ol galchaa. Namni mucaan bar. Naawwi moditaransii kenna. Nama galcheera jedhu galchi naawwi moditaransii kenna. Mutireerta naawwi. Naawwi mutireerta. Tokkummaa ijoollee olluu galchaa ijoollee as jala jiran olluu galchaa akkaawuntii kanas barreessame kuma tokko 41 sagaltama 71 73 4 yoo ol seenuu baattan illee mobaayil baankii irra galaatii mucaa kana surprise nu godha. Surprise nu godha mucaa kana ol galaatii. Hanga ta'e inni jiru guutuu isaa ofii hojjechuudha. Kuma 3 kenneera. Meemee akkaawuntii kana barreessaa please. Kuma tokko 41 sagaltama 71 73 4 akkaawuntii kanarraa bal'uu godha. Mee namni kuma 500 galchuun jiru as keessa. Wallahi yaa rabbi naa kenneeti. Wallahi bilaa mucaa kana jiruu isaan jijjiira tokkichaan haadha raawwate namichi. Amma maatiin kennaan jedhee lama lama qixxeessii kan kenna hojjedhuu jedheera. Kunu akkaawuntiin as keessatti barreeffamaa jira. Barraa jira. Ifanuuf godha. Wallahi si mucha iyo kali keenya argaarta laa ijoollee as keessa jirtu hunduma si follow godha anallee follow godha Kadiriin illee Ali
abbaa caalii kanallee fooloo godha abdee kanallee fooloo godha fooloo wal godha bilbilli barraa kun maa inni jiru isa kana mee burda kaan jiraanituma tokkummaa kanuma kaanii diigan biraazirii keetii kanaa kan wayye tokkummaa wallahi wayye olluu galchime nama olluu galche namni as jalaa cinqamaa jira modii saransii kenna maaliin nama nan gargaartu ati naawi modii saransii kenna ani eessumaan akka galchan hin beeku abiibi modii taranaa kennitee dhiiftee eessaan akka galu hin beeku oy modii saransii kenna modii sareenyu namuma jarri keenya afaan hin beeku gurbaan hin harkisaatti sun inni afaan hin beeku afaan oromoo hin beeku lammii achiiti kiswaayilii moo kiswaayilii malee hin beeku Masha Allah inni jedhe ummanni yaada ummataa biyya kanaati Oromoodha Itoophiyaa irraa dhufee as dhalate inni Ali injire afaan Booranaa beeka afaan Booranaa dubbata siigalee afaan Booranaati dubbata malee dilas Oromiffaa dhagaa asi guddatee asi dhalatee asi guddatee waan ta'eef afaan Booranaa dubbata yoo warra afaan Booranaa dubbatu ta'e dubbata siigalee beeka rakkoo miti abshir dhagaa dubbadhu mubee dubbadhu Eshi ijoolleen waan kana ol guddisuu barbaadde itti fakkaata komentii argaa jira mee hirmaadhaa kasin birii walitti qabamu rakkoon qabuun isin jettan aliyoo jiraatto jala deemtanii hirmaadhaati nama hundayyuu ga'uu dandeenya hirmaadhaa mee birrii miilee tolkutaati rakkoon qabuuti as teessanii yaada qofa kennuu taanaani hin jiru. دفع مبارك كوي استاذ علي دي فما نقول متى مريا تارن دي فما استاذ علي دي فما عفوا امتك كينيا ميميغا مير ماداسين ارماداتي وانغودا مو قبو ركون قبو ngona ارمادامي تدفع اكونتي برسامي ناوي اكونتي تيميتي كيسان ناوي namni giftii dandeessanu waa karaa meeqaan jira jechuudha. Alii kana sappoorti gochuun dagatinaa jalqaba mubaarakitu karaa banee daawwiin hin daganaa leenca bitee dhufe jechuudha aliidhaa fi agalatu fayyaa argatu mubaarikii fi maal jechaa jira seetanii afaan Oromoo waan xiqqoo dhaga'uu fi gaaffiif deebii yoo na gaafattan isinii deebisuu danda'a naan jechaa jira ammaa kana. Okay. Viidiyoo wajjin tokkummaa gaafii tokko gaafii isaa galu gaafadhu rakkoo tokkummaa ati viidiyoo nuubani tokkummaa ati naawi atumtiyyuu gaafadhu mee siuma adda barsaa atumti gaafadhu. Okay. Tole ishaas baasi viidiyoo nuu baasi mee. Banatu viidiyoo Kadir. Ishi banaataa jira. Angko sagalee nagamaadha? Yes. Sagaleen kee nagama Sagalee nagama? Okay. Maqaan isaa maal inni Kadir? Abdullahi. Abdullahi jedhama Abdullahi. Abdullahi hedduu tokko galatoomii ulfaadhu. Miira akkamiitu sitti dhagahamee jennaan harka kan keessan adiidatti gadhiifte mee irraa xiqqoodhuma wayii fakkeenyaaf miirri yeroo sana sitti dhagahamee harka kee kanaan gizaaza jechuun ibiddatti harka kaa'udha. Miira akkamiitu gizaaza cabsuu si geesse? Yaa Rabbi galaa fi laata afaan kee. Asante. Gammachuun na dhagahamee jirtan. Ana kuuliza unaisinini kwa ile kitendo unaifanya unaisinini. Nawe lokonni ke isaafi miti no yungalle me tasomna obbolesa kiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mubarak musamman anjelani. Yeroo gizaaza yookaan immoo birciqoo sana booksiidhaaf rukuttu sana maaltu sitti dhagahame? Yaani maaltu si aarsee jennaan? Akki yaati? Kunola. Akki yaati
Namni waanamtu ta'ee jira. Innanam nu beta akkar jiran isaati innani dhufee dubbachiisee naan na jala banuu didee innaan harko jaani chuma eeka kan lango banannaani harka na dha'ee naani akkasiin dallanee deemee kiyoodhe. Jazakallahu khairan rabbiin harka kee safayyisu rabbiin harka kee hafayyisu du'aa isii kadhataa jirra. Jazaakii rabbi jannatal firdoosin rabbi siif kennu inshallah dunyaattis milkii jiraat. Wanti inni jechaa jiru jara seenaa ollaasaa ture. Laal an ollaasaa ture manni kiyyaaf kansaa wal bira ture mana banii siinaasaa'uu barbaada jedhee an dubbisnaan na jalaa dubbachuu didee harkas banuudhaaf an keenyaan harka keessa na dhahee dhoofnaan ammoo an achi duubarra deebi'ee mastaawutii akkasiin dhahee cabsee jira. Amin. Amin. Nawi accounti mi debi nawi. Ka jedhaartu itti fakkaata malee fiidaa ka waan jedhaartan fiidaa kafalu inni jedhamu isa kana kun fiidaa kafalu inni jedhamu isa kana fiidaa kafalteetta jedhini maashaallah tabarakallah nawi namoota loqodan dandeenyu yeroo isaatu mandara keessatti galii loqoda kee. Waan tokkotu dhagahamaa jira ganda sa uummanni kiristaanaa bakka poolis steeshinii deemanii maaliif qabame namni suni akkamiin nun beeksisin qabdanii maali warri qabsiise hommoo eessa jira jedhanii kan dubbachaa jiran dhufanii turanii maali jechaa jira. Nuutu kan barbaadamnu taana fakkaate yoo akka laalu. Oleessa koo dhaggeeffata kee turi mucaan jedhiin kiristaana sin hambifne dhaggeeffadhu ni loqoda dandeessu itti mi'a afaan koo kana. Mucaan kiristaana sin hambifne islaama sin hambifne namni inni dhiisee hin jiru amantaa bakka hin bu'u gurbaanii kunooti viidiyoo kana laali warri kiristaanaa na guddisa. Warri kiristaanaa akkasitti gammadaa jiru jedhiin. Guddisaa gaayis. Na guddisi ta'e agarsiisa. Ajawacha wengine wote pia ergama rabbii sana irratti sira godhate cilfaa akka masqalii akkana godhaa maal amantii kamtu saafi yaa abbaa dhugaa. Ijoolleen kiristaanaa illee itti gammadaa jiru. Gochaa isin gootan itti jedhiin mucaan kiristaanaa bakka hin bu'u islaama bakka hin bu'u ach barbaadii fooloo guddifachuuf nama udaan nyaate jedhiin ibboo. Jamaa ausiani na Ukristo na nini mtu mchafu, mtu mbaya sana. Ni mtu anakulanga mafi zamani akiwa huko Ethiopia, najua Addis Ababa alikuwa amefungwa akatoka jela. Sasa ni mtu kama hiyo. Hawa Kristo pia wangisikia kwa wingi hata watafurahia, anasema hivyo. Warri gaafachuu jiran immoo jedhin warri maaliif hidhame jedhanii gaafachuu jiran. Raayyaan ajjala jira. Raayyaa galchaadha ramni. Ustaad raayyaan ajjiru. Hin beekanu boojoolleen raayyaan toloo saamidee tokko kuma dhibba ja'a. Warri maaliif hidhame jiran immoo kiristaana bakka bu'anii tuutanii warra islaaminaa jibbanu jedhin. Warra islaamummaan arrabsamuu gammadantu gadi bee maaliif hidhame jira malee jedhin. Mucaan nama tokko bakka hin buune kiristaana bakka hin buune islaama bakka hin buune garuu warri isaa iyyaa jiranu warra islaama jibbanu akka islaamni duniyaarra hin jiraanne warra barbaadanu hin milkoofneefi jedhitti naayu. Anasema wenye wanamuulizia bona jamaa ameshikwa ni wale wanachukia Waislamu na Wakristo wote, ni wenye wanataka hawa watu wapigane na dini yote. Sasa si wenye wako na faida na si Wakristo wala si Waislamu, wanasema hivyo. Waligal leisure Bakka waliigalleerra naawi yeroo tokko akkaawuntiin waan gaafa boqonnaa keessitee qileetti hin galchine. Naawi akkaawuntiin qoy mubaaraka akkaawuntii himu.
Abbaan rakkate malee nu loqoda deedoo haasofna boleetu. Abbaan rakkata abbaan fudhatee gaatiraatti gala malee loqonni keenya duunu jiraannus nu wajjin jiraata. 141 sagaltama 73 4 141 sagaltama 73 4 barreessame. You guys straight on the itti nama amma sinnaani daakee kee itti deebi'ee nama amma si daakee kee itti deebi'a inni garuu duriyaa kanaaf yaade fakkaata. Okay. Raayyaa warreettan qo'is kiimaa. Nama kumni ja'a wanta ni dhaga'u qabu tokko waan ani mutu jira. Hundi keessan illee namni dhaga'u qabdan. Ilaa nuti warroota guruppii kana hojjetan hunda isaanii onni irraa galateeffachuu barbaannaa hunda isaanii sappoorti gochuu barbaanna. Addatti miti garuu mucaan kun addatti xiqqoo dhiigni jara keessaa bu'eera. Fakkeenyaaf kun kaansariitti yoo jijjiirame harka isaa dhabuu danda'a. Gizaata burcuqoo waan ta'eef harka isaa dhabuu danda'a. Raayyaa galchaa ijoollee ustaaz raayyaa feekidha mubaarak galchi maalumaafuu kanas galchi uummanni nu jeeqee galchi giroodhaan galchi mee uummanni kun uummanni jiru barra. Feekidha ustaaz raayyaa feekidha uummanni nu jeeqee bar galchi zimmeedhi galchisuma feekisan. Mooditarina gargaaraa yoo argitan barbaada hin jiru argine ustaaz. Okay gara yaadaatti yoo darbu aliis ta'ee guruupiin ilaa nuti beellama gargaarsa beellamnee miti. Jechuun gammachuu nutti dhaga'ame naawwinis anis mata mataatti ibsachuudhuma barbaanneeti naawwin hin bahe keessaa barbaanneeti miiruma gammachuuti qal tokko alii miiruma gammachuu ibsachuu barbaanneeti haalan taanettis akka booda hin fudhanneefanis niin jedhee mucaan kun immoo harki isaa burcuqoon kute suni akka eenyutti miidhuu danda'a akka kaansariitti fakkeenyaaf wanni kun gatii dhiiga eenyu kun jechuudha. Innaa sifaana jirraa waan jedhu yaadneetuma malee gargaarsa dhaabbataa yookaan gargaarsa beellamnee gargaarsa waamnee miti. Ijoolleen jaalaluma qaban ammoo dandeessan hojjettaniittu ammoo dandeessan waan jedhamu waan kaasee fi maannoo ustaaz raayyaa harkiseera ka ustaaz raayyaa sin jetta maa uummanni maal ta'e joo uummanni hin faaromtanii ijoollee feekiidhaam. Follow me le tokko bi kuma dibba ja'a qabu ustaaza yoo jiraatan mee abaaboo darbadha yookiin moo mee maaltaatan barbaadinne beela. Namni ustaaz raayyaa abbaa majaa ka abaaboo darbu kana ustaaziin si hayraa meerre nan dhabeen harkisee naan galli malee. Ayyaa abaaboo darbadhaa ustaaz namumti baqa maqumti feekiin abaaboo darbadhaa. Maal dhufumoo. Aboo namumti feekiin dhumti sun abaaboo darbadhaa sin galchiin akka foolora kuma 300 qabu. Alaa kunoo. Harkisaa kunoo. Kunola. Harkisaan jira ambar. Harkisaan jira bar. Ijoollee maal taatan garuu maal nu jettu? Maa uummanni maal ta'e nu jeeqa? Harkisaan jira beekaa nu jeeqaa rabbaan maal taatan? Way. Innaa alii dubbadhu waan dubbatte ayyee dubbadhali. Yaa yoo jiraatan garuu wacaa jira. Sagalee ol kaasalii. Wacaa jira bakka wacaa muut qabadhu Kadir muut qabadhu.
waan jedhu warri jalaa fi warri gubbaalleen akka alii jechuu jiranii ani wanni nan barbaadu du'aa qofa na barbaada naa godha inshaallah jannatatti wallahi ergamaa rabbiidha salaatu rabbi salaam alakkaan ta'u qofa du'aa na godha malee alhamdulillah jaalala kiyyaaf yaa akka waa dhabee na gargaaruudhaaf akkas naaf quuqamtu sun taane jaalaluma naaf qabdaniif jecha malee isinii hubadha ammoo hundumattuu hunda caalatti du'aa qofa kana goota barbaada waan takkallee wallahi nan barbaachisu alhamdulillah galatooma jazakallahu khairan warri naaf kannaa turtanillee Ela ammas immoo itti dabalaa isaa keetii. Galatooma du'aa qofa na godha inshaallah. Itti dabalaa isaa keetii immoo ijoollee kun gargaarsa miti jechuun sapiraayizii waan gammachuu jedhanu malee aliin anaa saayiba amma mucaasa kanan beeku aliidhaan saayiba yeroo dheeraatti aliini saayibaa jechuudha. Innaa akkuma sapiraayiziitti jenne malee yookaan gargaarsa wayii zimmi jennee miti jechuudha. Isinii galee gargaarsa sagantaa wayii qabnee aliis ta'e koreen sun hundinuu koree galataati. Nuti immoo akka sapiraayiziitti mucaa'uun dhiiga buuseera xiqqaatus. Isinii galee akka sapiraayiziitti sifaana jirraa uuma jedhu yaanneeti. Isinii galee malee ammeenya wayii yookaan alii keessaa gargaarree yookaan isa keessaa gargaarree isa tokko dhiibna osoo hin taane jechuun akkuma sapiraayizii namni gaachuma keessatti wajjin hojjetanii namni jara kanaa ol hojjetee gatiitti kanfale jiraachuu danda'a. Jarri nama 5 gahuu danda'u natti fakkaata 4 waan akkasii natti fakkaatu jechuudha. Jijjiiran aliin hin beeka. Kanaafi mucaa inni kun immoo dhiiga itti buuseera xiqqaattus. Kan dhiiga buuse immoo islaamummaaf jecha harkatti naqe jechuudha. Kutannoon humtiin harkaan agarsiise sun waan miira keenya tuqee fi miiruma si dinqisiifan aliidhaanis warri giiftii kennaa jiranu si dinqisiifannaan gargaarsa miti jechuudha. Aliillee wanti nu hubachuu qabu. Mucaa inni kunillee wanti nu hubachuu qabu si dinqisiifannaadha. Nama dargaggoo islaamaa akka keetii kanaa qabaachuu qabna. Ilaa kun akkana alii irratti giiftii gadi qabaatii kennaa yaa akkasitti alii irratti ilaal. Mucaa inni kunillee dinqisiifannaa kana keessatti hirmaachuu qaba jechuudha. Aliin illee dinqisiifannaa dhugaa dubbachuuf aliin jalqabaa kaasee eeruu nuu kennaa jedhee itti dadhabeera. Wallaahi billaahi baay'ee aliin illee itti dadhabeera galata qaba. Nuti akkuma jechuun gammachuma nuti dhaga'ame ibsachuu barbaanneeti malee yookaan gargaarsa wayii sagantaa wayii qabnee miti wanti isin nu hubachuu qabdanu. Aliillee saayiba kiyyaanatu waame isallee kanallee nu waamin jedhee aliin nu waame inni sun nu waame jechuudha kadiri. Innaa akkasitti nu hubadha ammeenya wayitiitti nu hubatinaa gammachuudhuma ibsachuu barbaanneeti gargaarsa immoo miti jechuun gargaarsa osoo hin taane sapiraayizii isa sapiraayizii jedhan sana jechuun isin bakka nu gammachiiftaniittu nutti toltaniittu waan jedhudha akkasitti hubadhaa ammeenya biraatti miti alii irratti giiftii gadi qabaa alii irratti kennaa namni alii fooloon goone fooloo godhaa manni kun chaalenjii qabaa hundi keessanuu mana kana fooloo gochuun dagatinaa chaalenjii guyyaa 14 qabaa warri utuu fooloon godhinna jala taa'aa jirtanu anis islaamummaadhumaa gammachuudhaaf malee mubaarak illee islaamummaadhaa gammachuuf malee naawwin illee islaamummaaf malee warri kun akkasii jechuu barbaanne miti yookaan alii gargaaree yookaan isa kana dhiibne jechuu barbaade miti warri mucaasa sanaas ergitan galatooma kanaftanis namni sappoortii gochuu dandeessan namni dinqifachuu dandeessan sappoortii godhaa. Ani ergeetan jira riisitii eenyu irratti erga tokkoma. Ergina irratti rakkoon qabu. Eenyu akkaawuntii irra galchite meeqa galchite? 10,000 hin galche. Habiibi abbaan caalee keessa abbaan caalee meeqa gaheera? Abbaan caalee? Miutii reertu abbaan caalee? Okay riisitiin irratti ergi rakkoon hin jiru. Namoonni immoo akka walii galaatti aliifaa jajjabeessuu barbaadan aliin kun nama miidiyaati miidiyaa irra jira mul'atan miidiyaa irratti karaa keessoo amma tokko sappoortii gochuun isin danda'ama isa maaliifis akkana jette yoo jettanii miidiyaa irratti illee mul'ata bakka hedduutti hin argina kennaa waan akka bilbilaafaa bittanii yoo ergitaniif isaa waan akkanaa ittiin barsiisu bitaa ergaa fi kennaa gurguddaa jechuudha waan akkasii sappoortii godha analiin saayiba kiyya isiniif miti kunuun beekanni jalqabaa kaasee naan gara miidiyaa kaatti fammasuu eegalu kan dura isaan walitti siqe jechuudha. Isaanin dura walitti siqe aliidhaan aliin baay'ee nama onnee qulqulluu qabudha baay'ee nama gaariidha islaamummaa qofayyuu kan islaamummaa qofa osoo hin taane namummaa dhumti aliyyuu wallaahi billaahi namni uqqataan siluma namummaa qaba akka koo anan argitanuuma foon irra hin jiru aliin ammaa hojjaan na caala malee foon waliin caala hin jiru foon isarra foon hin jiru wanti foon jedhamee hin baqate jechuudha akkuma koo baqate
Garuu inni hojjana caala lama namni inni. Inni hojjana caala dhuguma foon hin qabu. Abdii si harkiseera. Inni foon hin qabu akkasittuu badhaa ammeenyatti komentii hedduun argaa ture. Akka ammeenyatti na fudhattan hin barbaadu. Ali akkas miti itti naa guutime waan hafe. Akkasuma. Ali. Akkasuma akkaati jette. Yaa. Abbaa Caalii meeqa ga'ee siin bira? Abbaa Caalii niitworkiin qaban. Mubaarikichi kun maayii keessa miliqaa. Deebi'as Mubaarika daraaseera. Abbaa Caalii. Okay. Galatoomi abdiin absuuti galatoomi waan ergiteef risiitiin irratti ergitolee abdii. Ergeen jira asumarraan sitti ergeen jira gara tiktaakiitiin sittin deemu. Ayyee fooloo baaksii godha kakuno fooloo baaksii godheera hin deebi'a. Neetworkii kun na qabee bara. Ayyee dubbadhaam. Neetworkii kun na qabee jiraan iddoo jijjiirra. Tokkummaa. Wayyaa idar. Sagaleen koo jira. Abu Muaz galchaa. Abu Muaz abaaboo darbaa. Abaaboo darbaa. Abu Muaz kun keessattuu qaa. Wallaahi billaahi nama nunni qulqulluu irraa jaalladhu dinqisiifadhu eenyuttuun qixxeessini Abu Muaz. Wallaahi billaahi qulqulluu nama. Leenca fakkii Tokkummaa Abu Muaz yoo seeni dubbachuu hin danda'u jedhe dhageeffadhu yoo Abu Muaz seeni nama dudduubbee isaanii komatu. Galanii baay'ee. Ayyee. Wanni jechuu barbaade ani xiqqoo bizii waan ta'eef haala gargaarsa ammaa kana hin dhageeffanne waan ta'eef adaraa rabbi amaanaa waan akkanaa kana eega innillee gurra isaa bu'ee yoo dhuma telefoona bareedaa tokkollee ta'e yookaan waan wayii akkuma reef sarpiraayii jettan san waan wayii yoo hin tolfanne xiqqoo siin miira namaatiifillee maqaafillee gaarii miti waan ta'eef waan amma jettan kanaaf waan amma eegaltan kana haa xiqqaatu haa guddatu kallattii tokkotti baasaati biraa bulaa ishii eega qabdanii qeerransa eegeen qaban gadi dhiisan jedhanii kun Abu Muaz illee waan Aydar. Abeet. Waa xiqqoo yaada kennine gidduu yaada uummataa dhaggeeffannee waa kennine ijoolleen kun koreedha aliitu jira jarri nama afurmoo shangaan sii galee gaafa mucaan kun immoo dhiigatu bu'e keessa ila aliin qooda leencaa taphateera jalqabaa kaasee takattalaa ture kan biraas jira ijoolleen komentii yaaduma garaagaraa kaasanii kanaaf kana gargaarsa saccimaa sana osoo hin taane Aliis akkuma yaadaatti surpiraayizii jechuudha. Illee yoo ta'e amma egaa hangana gurra dubbiin gurrallee isa seente xiqqoosi yoo akkanuma haasaa qofa kan taaneef jedha malee amma waan nuti yaadne kana beeki Abu Muaz daawwaadhaaf yeroo isaa gubee malee sila akka nama Ameerikaa ta'utti waan amma nuti yaadne kana bakkuma takkatti kaballaan dheebine ni dabra. Laakiin ammoo isaan daawwaadhaaf halkanii guyyaa hojjetan waan ta'eef isaan irra waan wanta akkasitti waan gaafannu alaa kulli haaliin isaan nama baay'ee qaba waan ta'eef dinqisiifattoota deeggartoota baay'ee qaba waan ta'eef hadiyyaadhuma wayii nurraa kennaa fi eegata jalqabdan antanumaan dabarsuu barbaade amma eega Abu Muaz dhufe haasa'uu hin danda'u waan ta'eef mana biraan barbaadudha nagaatti. Mee abbaa caalii waa gaafannaa Abu Muaziin nama nuti onni irraa jaallallu nama qulqulluudha kan isaaniitti booda deebiin abbaan caalii garuu gidduudhaan mi'uutii irraa baafatanii waa dubbatanu Abu Muaz iriyaadhas abbaadhas bakka akkuma waan hundatti ta'u Abu Muaz kallattii hundaan nu fayyadu waan ta'eef abbaa caalii mi'uutii irraa baafatanii waa dubbatanu abbaa caalii. Amara amara sagaleen koo tokkummaa. Wanti isin irra galee birrii 51,000 fi 100 gale. 100 birrii tokko maqaa isaanii wajjin qaba. Ayyee akkaawunticha yeroo tokko himaati. Yaa akkaawunticha yeroo tokko himaa Abu Muazitti darbina. Birrii 51,000 fi 100 fi birrii tokko. Ayyee akkaawunticha himaati Abu Muazitti darbina. 141 qoynan barreessa. Okay, ijoo komentii abbaa caalirra sawwaradha Abu Muaz dubbatanu gammachuu qabna Abu Muazitti waa'inna. Komentii abbaa caalirra sawwara. Komentii abbaa caalii sawwaradha.
Mucicha harki dhiige sana womatti madaa sana dhiqatu. Kuma tokko, afurtamii tokko, sagaltama, torbaatamii tokko, torbaatamii sadii, afur. Dhageessaniitu. Tokkummaa jirta tokkummaa. Wayye. Eelaa mucaa abbaa TikTok kanallee Khadir abbaa biyyaa kayya kuni nama jala bu'uudhaan aarsaa barbaachisu qabalee innillee nama bakka mana inni jirutti hanga mana inni jirutti nu geessedha. Isallee inshallah na gammachiisa rabbi isin na gammachiisu. Galatoomaa. Akkas Aliko. Akkaawuntuma saamaa iPhone naan gootan isa irratti illee maa gadi qabde. Waa tokkittiin isinitti hima waan dhugaa tokko. Keeniyaatti abaaboon tokko illee birrii Itoophiyaa ki birrii keenya amma birriin keenya amma birrii Itoophiyaan gahu. Sinii galee waan fayyadu qaba jechuu barbaadeetani. Akkaawuntii jaraa irratti gadi qabaati giiftii irratti kennaa jechuu barbaadeetanii Alii irrattis Kadirii irrattis ilaa kunoo mucaan harki ciccite harkisaa jira Abumaazii carraa dabarsinaa nama guddaa tokkoon galchaa Ayider karaa deemaa jirta fakkaataa simbuusaa. Angadiin bu'aa Abumaazii gaa. Al tokko irratti maatii asirratti maxxansee agarsiisa asirratti maxxansee al tokko sana booddee balleessita mee Abumaaz abaroodanu Abumaaziin nurra gadhiisa al tokko rabbeeraati. Abumaaz leenca keenya nama jaallatamaa nama kabajamaa nama ijoolleen jaallattu namni guddi jaallatu nama ijoollee firiyaa ta'e abbaa ta'e waa hunda ta'e tajaajilu. Namnillee wanti biraallee dhuftee harkatti akka qosamii buutee harkatti taatu baga nagaan dhuftan. Iluu abaaboo darbisiin barbaadaa jira. Ofiifuu laagaa waadna dhukkuba ifiifuu. Baga Alii galatoomi tokkummaa galatoomi uummanni Islaamaa qeeroo fi qarreen galatoomaa. Yaani maal jedhan handaaqqoo yookaan lukkuun abbaan qabus numa iyyitii bineensi qabus numa iyyitii jedhanii mucaan akkasuma duraanuu. Lukkuun ati qabdus qoqqotaa qoxmeetti yeeyyiin qabdus qoqqotaa qote gaafa ofiifuu tiktook irra taa'us numa iyya gaafa qeeroon islaamaa qabdees numa iyya kuni nuuf gartee alhamdulillah gartee biyya Awurooppaa kan jiru malee biyya Afrikaa tanarra biyya Arabaa kan jiru abadan nagaan harkatu nuti waaqayyoon nu lolan jennu waaqayyoon haa lolu nutis ga'ee keenya baadhan waliigallee arra eega waaqayyoon lole maaf lolan eega waaqayyoon isaanii lole. Mucaa kanarraa miti gaafa na bira dhufu nagaan haasawaa ture. Nu bileen mamarreettan kana bileen maali? Shilingii keenyaa takka deebi'e. Gartee biyya keessa ortodoksii xiqqisuu salphisuu ture arrabsuu ture. Gartee waan hin jennu galata isaa galatooma Ali waan isin hin jedhu galatooma. Nuti waan kana waan goonuuf amantii teenyaaf dhaabbanna saba keenyaaf. Waliigallee keenya gaafa nu keessa taa'ee Iisaa ilma Maryam tokko keenyaas hin dhiifnuti. Jarri kun isaantu hoolaan harree jala oolu akka itti nama dhiitu baraa jiran jara jalaa bare wangeela hin beeku quraana hin beeku kara ittiin feemasa ta'uu dhabeeti Nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi arrabsa nuti amantii namaan arrabsinu Iisaa ilma Maryamitti amannaa akkamitti arrabsina nabiyyoota hunda inni Nabi Muhammad arrabsuu fi Yesuus arrabsuu takka nu bira garaagarummaa biliyooniin hin qabu. Keenya yoo Iisaa ilma Maryam tokke hin lolla gaafa asliin waa darbate jecha tokko addunyaa cufaan lolle hanqa dha'inetti kaanee hanqa dhiifama kadhatutti. Isaan hin deeggaran aayizoo ababaa warri itti kannuu ture irra nama waaqayyoo warri jedhan san arreessa jiran. Gartee waan kana waliin sirreessuu qabna beeka amantiin seensatiive abbichuun Doonaald Tiraamp amantii idduun seenu. Waliigallee yoo akkanaan itti fuftan hin sirrooytu sooshaal miidiyaan galatooma nuti kallattii hunda qabsoo beekna biyyaaf qabsaa'u amantii qabsaa'u oromoof qabsaa'u sabaaf qabsaa'u sooshaal miidiyaa irratti illee gargaarsaan qabsaa'u beekna hunda keessa jira hunda keessa afaan oromootiif illee qabsaa'u bineensaaf illee qabsaa'u waliigallee kana waan isin dhaadachuu miti nama isaan nurraa dhorkuu dadhaban nuti firraa dhorkina ka'a meeqaa isaanii bakka hunda Awurooppaa baasaa mucaa kana jedhan bar achitti arrabsuuf moo achis bar koominiitiin islaamaa nama jirti bar islaamni amaarri faranjiin arabni hullee aandinan tokko nuti bar tokko afaan keenya adda taatu malee Nabi Muhammad irratti Allah irratti tokko bar waliigallee biyyaan baa keessa taa'iyyuus seerumaan si qabna nuti sin tuynu lubbuu isin hin baafnu seerri isin haa baasu malee ijoolleen isin qabdu way manatti hiitanii Ali mana hidhaa geessitanii bar mana seeraa manatti hin seera waraanaa qabe seeraa qabe poolisii booranaa bar biyyi tan Oromooti bar keenyaan achin nama arrabsuu ture kara gartee Awurooppaa baqachaa turan hedduun murtaddiin
يا درسو ورقة منا جمانة إيتان أبا فرياتو بكا فري جرادو كانوا مخاران كتيان سيرو مدد بيا كيسة اللي مانجران يو كان إسلام كيس جراته يسوع الرب سو جراته نافدا أنا تو خفالي بري كابسيمنا تكم ما دان كابسيمنا هين كابسيم إيسانا ما رب سمو نبي محمد ين غراغرو مان كمان أبدا نمني واقع رب سمو غراغرو مان كاب دغله نوتي إرجما جنتي أمن نمتي أمن نتوكو أكمل رب سنا جراكين كان يسين جنة سنرت إرسو جم مشنوف كرتة كاني في دينا أراك لينش أكاسي دوتو هدي ورموتو ويو مالي مكان ويو أنت كرنوخا ويو غافو جوجوت منا خيراخي ستاي ويو جدو نمان نوسو لينشا أمبسا التنين نمو واقعيو التنين الرئي سجرة واقعيو تمسافي هاركر راك أبي جدي تقوشتا يشرا تاني واقعيو هاركيساني هاك أبو جرا مال هاركيساني كمان هاركيساك أبي واقعيو هاركيساك أبي عندك تو واقعيون هاي أبدي رجاسا واقعيو راخا فلتريمتي كان غرتي واقعيو يسوع واقعيو نبي محمد واقعيو خيات ولين كبي جرامت كان وان كان راوتي نوتي أمانتي أفتم سنابر أكا خيساني تنشيفنو كانوا ما يسنجرا غلطوما سجلت يوان نجلو ترى داغان تركان فتح اسمر فولي فدا مالي كريستانا ولين لولي قامه توكو بكدا اورثودوكس ولين لولي اورومو ولين لولي ولت نمبوستو ابدا يي سوشال ميديا را داغان تركان فتح ابدا كان برال يو خاب غبوتاتي لوكيشنان اورومو اسلام بكنجر انجرتو ورانا وند كيسو سونتين بوليس منانو سانيتين كابسي نجران كان بود ولو مقابني منيدا والغورو أبا فدانا اللي ما انتهي نقبا أكسي بغنورا واتبو أسانتي سانا فيجانا نانيو يو نسامي كان الكيمي دمينيو إيسا فانكي سوالي تربدا أبو معاذ تربدا سركمي دمي في دي تربتنو ميوتي رجرني أستاذ ميوتي رجرني مترجم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبابيا يو يا جرتو نجا كم يو يا أكمس النجا نمام وقاه الدورة وقاه كرة تربة كسي في سنقول ديما ترى أبشر نمام بايدي أبشر فيسبوك كي هنگا تيك توك كي رفنو والله يسيني ولا أرجو بايه جمد يا وبلس إنه مكان إسا عبد الله جلانيني عبد الله تينا دبت أبو معاذ فانكي سوالي تينا دبت نودي أسيتي بوت جلانيني أونجينا أبو معاذ ني عبد الله وامي تو أكاين دا أمريكا السلام عليكم وعليكم السلام tunashukuru asante I'll thank you man thank you wewe ni vijana mtu wa dini mtu wa imani asante usijali kumkono hiyo tuna Mungu anaopea nini reward siku ya mwisho tunatafuta mtu kama wewe vijana kama wewe hata sauti yangu mimi kuna mgonjwa kidogo ukomo sasa always thank you afanye dua for you inshallah tunaongea kwa simu inshallah kwa social media sitaki kuongea mingi inshallah taala hata nini lugha yangu sio sahihi niko na haina shida sawa kabisa uko sawa unaongea tu mzuri lazima lugha hiyo ni Kiswahili lugha ya taifa so inshallah taala asante na wewe na mama yako na nini ndugu yako na brother yako sisi wote kwa dini sio Oromo peke yake Kikuyu Jaluo Somali nini hata nini mzungu dini yetu ni moja Mungu yetu ni moja mtume wetu ni moja for the sake of Allah Ustadi iko darage fada wae harme sani radubada namni yeroo jalqaba fi namticha saniti sene ana
Ayye. Yeroo jalqabaaf itti seenee inni na darbee barrii cufatee jennaani haadha isaa jechuudha. Waamee abboo akkana namni kun nama ollaa keessa hin jiru akka nama guddaatitti akka gorsitanii isin yookaan alannaa baastan jedhee gaaffii gaafadhe gaaffii itti dhiyeesse. Tole. Gaaffii itti dhiyeessinaan isin ajjeesuu qabna ana jedhanii akkasitti Mama Ahmed. akkasi gana isiyyuu kadhachuu deebi'an. Allahu Akbar. Akkasi kadhadhee akkasi nama biraas dabaladhee akka isaan qabbanaan godhee akkasitti Ustaad Aliifaa warra garee shahaadaa irratti hordofaa turre. Isa lakkoofsa asirratti argee dawwalee fi akkasi isaan halkan gara isaa 5 wayii akka inni achiin baane goone namni eegaa ture isa haadha isaati dubartoota ollaa sanii kan musliima ta'an guutumaan isaanii security godhee Aliifa barbaadan. Masha Allah. Galtoome yoo abuya. Akkasiiti. Sirra jaalatin sirra. Rabbi sirra jaalatin. Nashukuru mama yake too. May Allah give a long life. Sasa. Amin. Say hi to your mom, inshallah. How Ahmed? Nama kana jol wakati niko ni young generation kana kesati watu wanacheza mpira wanacheza game hivi, but for the cause of deen ai japata kama mtu inshallah. Sio leo, kesho naongea, siwezi kuongea sahi. So inshallah tunaongea kwa simu. Nachukua simu yake inshallah. Telefon bilbila isafrada amma fasumara isindisa na rukuba khaisini vivui hoji khaisa jira malle alla bundan deu isingala tonfana. Thank you wama asanti bata ama masginal isininja na bondi isinis galatoma waan isinin jechuu barbaada. Ayye nam kana nama taban sena warra goota koo jabaadhu leenca koo jedhaadhu turan gasirra tolbaanii miliyooniini goota ija barbadaa goota sanyii leencaa ati goota keenya jechaa turan sanaan maal jettan ergaa qabdu warra sana warra gasirra ta'anii akka sanatti goota koo jedhaa turan. Goota biyyiin raftii jedhanii beektaa jaamaan ol darbaa jetti Oromoon osoo isaan rafanii kunoo darbine maaf jennaan Waaqayyoon inni Israa'eliin eeguun rafuu jedhan rafaa jira iraantumaa jira. Waaqayyoon gartee eenyuun eegu biliyooniin eegu rafaa jira. Alii fi Ahmad kunoo bilisa kan Kadir mana gartee Waaqayyoon inni kasara bakka geessan Waaqayyoon arafu hin rafnu nuti. Waaqni keenyaas hin rafnu nulleen hin rafnu hin hojjenna gartee. Kanaaf nuti Oromoo kiristaanaan walii bu'uuf miti isarraa rakkina qabna only mucaa kana calla malee Oromoo kiristaana takkaan nagaa walii qabna, biyya walii qabna, saba walii qabna, afaan walii qabna, aadaan walii qabna, amantii callaatti qabna. Nama kan nurraa qabachuu dadhabanii barsiisaa jaldeessaa barataa jaldeessaa akkanuma goona. Inni Faransiisaa jecha arrabsu gaafa biyya dhufe irraa kafala. Waligalee keenyaas yoo akkana isin godhe seerarra dhiyeeffadha, qabaa dhiyeeffadha. Waligalee Gidduudhaan tokkuma ustaata tanaaniin galchinu barreessaa jiru. Dubbadhaan sin jira. Jiru abdee sin deebisaa abdee ijoolleen immoo mucaa harki dhiigee kana waan harkaan dhiqatu wayii harka isaa dhaqee dhiqamuu barbaada. Akkaawuntii abbaa caalii ammaarra galchaa fi birrii 50 qofa kan galee 50 maal fi eenyu ustaas Faraaniin galchaa gaayis. Monitorri nu gargaara. Mubee nu gargaari mee. Eenyutu bu'e kan biraa abumaatiin bu'inaasin. Warri jirtan follow na godha hin baasinirraa follow na godha. Follow godha kana sun keessan follow godha. Mee galchaa ka kuma dhibba sadii galee jira. Mees monitorri nu gargaara. Ustaas Eemere Kuta. Tokko barreessaa jiru. Oi Khalid kamiin jiran akkaawuntii. Garee shaadaa jedha tokko barreessaa jiru. Ajjala jiranii ergaa taaree. Eeyyen barreessaa jiru. Tokko barreessaa jiru. Abooyaa akki rabbiidhaa modiitarina gargaara rabbiin sodaadhaati. Galee. Bakka kiyya guddisaa isa.
Okay. Guddisaa mudisiran mallinatti mul'anne waan ta'eef hin dukkaneessina biratti. Ustaaz welcome. Wargeenan guddisaa dhiisaa. Anuunan guddisaa dhiisaa guys. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu? Jirtu ustaaz. Gammachuu Nagaa fayyaa keessanii? Nagaa jirra wallahi. Maashaallah. Baga gammaddan hundi keessanuu. Amiin walumaan baga gammadne isinillee baga gammaddan. Alhamdulillah inshallah. Waan baay'ee gaayoona dubbattanii ibsanii jala taa'ee dhaggeeffanne. Ergaanuma gabaabduu dabarsedhee seenee yoona eeyyamamaa ta'e jechuudha. Kan keessan manni eeyyamamaa qofaa iyyuu fudhaa manitti wayyuu. Ayyee jazaakumullahu khairan. Sagalee isin jeeqaara laata? Laa bareeduma jirtan. Ayyee ishee. Ergaan kun kan darbu obboleewwan keenya musliimaaf kan kiristaanaa hundumaatiifi. Egaa nuti wanni hojjennu amantaa lamaan irratti wanni nuti hojjennu amantaa lamaan irratti gaafa hojjennu garuu hunduu wal kabajee waan amantaa keessa jiru waan dhugaa of bira jiru namaa kennuudhaaf karaa dhugaa namatti agarsiisuudhaaf ragaa qabatamaadhaan arraba malee daangaan darbuun maleetti waa namatti mufachifnu malee nama arrabsuudhaaf miti. Namni nama arrabsuudhaaf suusii qabu yoo jiraate goodaa keessa deemuu danda'a. Atoobistaraan ni jira, markaatoon ni jira, bakki biraallee hedduutu jira jechuudha bakki itti nama arrabsan. Asirratti garuu amantaa fakkeessanii amantaa kiristaanaas ta'e musliima fakkeessanii namoota walitti naquudhaaf silaa uummanni keenya siyaasaan wal dadhabe ammoo amantaan sensitiivii waan ta'eef inni kaan ittiin gara biyya alaa dhaquuf jecha inni kaan birrii argachuuf jecha dhufanii amantaa namaa nabiyyi namaa yookaan immoo waan namni itti amanu arrabsanii nuti amantaadhaaf dubbanne jechuun tasuma fafadha. Fudhatama illee hin qabu inni birattu kana sirriitti nu dhagaa. Abbaa fedhe haa ta'u muslimni fedhe dhufee masqala ofirratti rarraasee kun immoo kadhaa kun maaloodha jedhee yoo dhufee arrabse nuti fudhatama hin qabu nu biratti. Kan dura waan kana bira dhaabbatu nu musliimoota. Kiristaanni dubbachuun barbaachisu. Garuu wanni amma argu karaa gama kiristaanaati namni gaafa amantii islaamaa arrabsuu fi gaafa nabiyyi Allah dhufee arrabsu harka rukutuufi malee dhiisee dhaabbadhume wanni kun sirrii miti namni jedhu takkaan arginu gara keessaati. Ammoo gaafa inni rakkina wayitti seene gaafa inni seeratti dhiyaate hundumtuu achuma taa'ee ilaalu malee wanni waa namaa godhu tokko hin jiru. Wanni nama baasu gaafsan afaan dubbatte waan ati haasofte qofa. Saniifu ijoolleen kiristaanaa hundumtuu waan kana irratti of eeggannoo guddaa akka gootan isinii jechuudha barbaada. Of eeggannoo guddaadhaa godha. Mee inshallah tokkicha dhiifama naa godhaatis itti deebi'a. Rifeensa wayii murataa jira gara afaanii irra na dhufe namichatu dhiifama akkatti dubbadhu dhabe. Hayyee Kaalidiif carraa kennina sirreeffadha. Kaalid saahiba kiyya ustaaz waan jedhes badaanatti mufatan fakkaatu. Kaalidiif adiin saahiba. Kaalid. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Ayyee galatooma barakallahu fiikum. Maashaallah waa hedduun dubbatamee jira. Xumurtanii jirtan nu gammachiisanii illee jirtanii an baay'een dubbadhu. Tokkoffaa irratti rabbii keenya galanni haa ga'u. Alhamdulillah rabbil alamin kan nama gargaaru rabbuma. Diinii rabbii kabachiisuudhaaf yeroo namni tattaafatee ka'u gargaaraan rabbuma. Alhamdulillah jenna. Itti aansuun immoo ijoollee warra Naayiroobii jiran aliidhaan dursee wallahi galatooma hundi keessan. Maaliif jennaan fakkeenya taatanii biyyoonni biraallee isinirraa fakkeenya fudhachuu qabu namoonni biraa jechuudha. Maaliif jennaan yoo isin amantaa keessan bira dhaabbattanii amantaa keessan kabachiistan namni biraallee isinirraa fakkeenya fudhatee bor baala keekkanaa seeratti dhiyeessa jechuudha. Nuti yeroo hedduu kan dubbannu namoota akkanaa amantaa arrabsan kana ragaa jira waan ta'eef ragaa jarri ittiin arrabsantu jira waan ta'eef seera mootummaa cabsan waan ta'eef seeratti dhiheessaa himadhaa jenna malee harkaan qabaa rukutaan jennu seerri illee hin eeyyamu waan ta'eef yeroo kamiyyuu kanadha. Kun immoo waan salphaadha. Nama amantaa arrabsu, nama rabbiin arrabsu, nama rasuula arrabsu alayhi salaatu wassalaam seeratti dhiheessuudha jechuudha. Wanti yeroo kamiyyuu barbaachisu namoonni biyya biraa jirtan keessumattuu warri Itoophiyaa fa'aa jirtan, warri Dubaay fa'aa jirtan yeroo hedduu waan kana irratti hin qeeqamtu. Maaliif jennaan
Itoophiyaa keessatti namoonni baay'een rasuula arrabsanii nagaan jiraatu. Akka barbaadan nabiyyi rabbii alayhi salaatu wasalaam arrabsanii rabbiin arrabsanii Dubaay keessatti illee akkasuma jechuudha. Warri kun fakkeenya irraa fudhaa kan jedhudha dhaamsi kan koo. Inni biraa immoo namoonni sagantaa kana qopheessitan tokkummaa irraa kaasee akkasumas immoo warri sappoortii gootan giiftiidhaan waan garaagaraatiin jazaan keessan jannataa ta'u nu gammachiistan wallaahi nu boonsitan hedduu isin irraa gammanne mubaarakii jalqabee naawwiidhaa jalqabee hundi keessan warri waan kana sappoortii gootanii alii gammachiistan akkasumas immoo obboleessa keenya harkisaa waan miidhame kanallee warri gammachiistan rabbiin qabeenya keessan keessa barakaa haa kaa'u waan isin qabdan dachaa godhee rabbiin isiniif haa kaffalu waan guddaa dalagdan. Ijoollee kana gargaartan osoo hin taane amantaa keessan bira dhaabbattan amantaa keessanii kabajjan amantaa keessaniif dhaabbattani waan ta'eef amantaa keessan jaallachuu keessan agarsiisa amantaa keessanii dhaabbachuu agarsiisa gara fuulduraatti illee abdii gurguddaa akka isin irraa qabnu nutti agarsiiftan waan ta'eef ulfaadhaa galatooma hundi keessan warri sagantaa kana qopheessitan warri irratti hirmaattan barakallahu fiikum wallaahi waan guddaadha waan nama gammachiisudha. Waan abdiillee namatti horuudha jechuu barbaada. Akkas inshallah hundi keessanuu galatooma barakallahu fiikum wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Ijoollee hundi keessanuu namni mana kanallee fooloon godhe namni kun chaalenjii chaalenjii eegalamee jira wayyoo chaalenjiini hundi nama TikTok irra jirtan warra jirtanu wayyoo chaalenjii taqalaqqaluu qabdu wayyoo chaalenjii yoo malqiyaamaa dhaabachuun qabu lamin amma sirba tokko sidii hojjedheen jira rabbi naa fadhiisu. Takati repost godha kula fakka billahi jira abbo sirbanun hojjeti challenge sirbanu dis ado habo rabbi jesi bara ustaza etu nashida nama fakkeenya classically godhate hojjetamaa jira kun sirba miti classically qaba rifa mana taati wayyo challenge dha hojjeti ay bube abba jari galjaati account darkeera jaafa aye me yaada ko dubbadhe tumuru inshallah gara sagantaa wayitti deemu jedheeni yaada ko dubbadhe inshallah sirra wanna jira dhifa mana gootani abba jari galchaa modisa ayye ayye jazakumullahu khairan walumaa galatti dhumarratti galateeffannaa ijoolleedhaaf niin jedha laakiin garuu amma wanni jechuu barbaadu wanti nama akeekachiisuu barbaadu inni guddaan maalinni of eeggannoo haa goonu amantii irratti amantiin sensitiiviidha. Biyya keessattis biyya alaattis nama walitti naqaa namni wal ajjeesa amantii waan qoosaadhaa miti waan fedheyyuu haa ta'u karaa musliimaas karaa kiristaanaa of eeggachuun barbaachisaadha harka walii rukutuun haa dhaabbatu isinin jedha harka walii rukutuun haa dhaabbatu nuti akka musliimaatti eenyuu nu taanaan seeratti dhiyeessuudhaaf nuun qophiidha yeroo kamiyyuu isin warra kiristaana feetan dhiyeessadhaa seeratti nuti garuu amma lubbuun keenya ba'utti namni ergama rabbii fi Allah arrabse hamma dandeenyeen qabeenya keenyaan humna keenyaan lubbuu keenyaan deemnee seeratti dhiyeessina garuu adaraa wanni jedhu gara fuulduraattu nam tokko gaafa qabdanidha jecha waan akkasii godhe akka daangaa hin dabarre nama sana dha'u rukutuu osoo hin taane kan rukutuus yoo biyya islaamaa ta'e mootummaa sanatu wanta kennaaf yoo biyya islaamaa hin taanillee seera biyya sanaatu isa gaafata malee ofii keessan harka keessan waan biraa keessa akka hin galchine ammas kun adaraa kiyyeedha itti aansuudhaan garuu ergaa guddaa seera biyya Itoophiyaa keessa warroota jiraniif dabarsuu barbaada sirriin na dhaggeeffadha. Ergaa guddaan dabarsuu barbaadu mootummaa biyya keessa jiru naannoo Oromiyaas ta'e pirezidaantii federaalaa warra jiran majlisii haa ta'u majlisaan ala warra jiran seeraan dabarsuu barbaadu biyyi Keeniyaa nuu gaditti jirtu biyya Keeniyaa keessatti amantiin kamuu wal qixadha. Amantii nama arrabsanii fidanii kunoo seeratti dhiyeessanii jirani. Nuun garuu biyya ofii keessatti ijoolleen kun ijoolleen har'a nama kana qabdee seeratti dhiyeessite nama biyya ormaa keessa taa'ee mootummaa biyya ormaatti himatee amantii isaanii isaaf kabachiisedha. Garuu biyya keessatti dhalanne keessatti biyya keessatti guddanne keessatti biyya afaan tokko beeknu keessatti mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa amantiin islaamaa akka barbaade arrabsamee akka barbaade xiqqeessamee takkaa guyyaa tokko kissiin guyyaa meeqa irratti banamee waa tokko godhee nu agarsiisa jechuudha. Kana jechuun mootummaa Itoophiyaadhaa dhimma yoo namni amantiidhaaf wal ajjeese illee yoo amantiidhaaf walitti ka'e illee ani siyaasa kiyyatti gaggeeffadha malee humaan hangashu waan jedhuun irraa hubadha akka kooti. Kanaafuu wanni ani adaraa jechuudhaaf barbaadu mootummaa Oromiyaas ta'e warra kaaniif yookiin
seera warra biyya keessaa kabachiisan poolisootas ta'ee abbaa fedhe iyyuu haa ta'u gaafa namni tokko iyyata galfatee namni kun seeratti nuuf haa dhiyaatu amantaa keenya arrabsee ragaadhaan dhiyeessatu nama sana seera jala to'annoo oolchaniiti san booddee qorannaa irra gaggeessuudha malee nama cal jedhanii ilaalanii uummanni akka oolfitu gochuun sirriidhaa miti. Kanaafuu Itoophiyaa keessattis akka biyya ormaatti seerri nuuf haa kabajamu amantaaleen hunduu wal kabajee haa jiraatu hunduu wal kabajee guddaan xiqqaa amantaa kabajee haa jiraatu malee saba amantaadhaa akka waliin finne Itoophiyaa keessattis seerri mootummaa nuuf haa kabajamu jechuudha barbaada. Erkaakoo isa dhumaati. Itti dabaluudhaan garuu galateeffannaa obboleewwan keenya naannoo Keenyaa Naayiroobii jirtan hundi keessanuu maqaa rabbii guddaatti isin galateeffachuu barbaada. Kun waan xiqqaadhaa miti. Namni waa isin hin kaffalle namni waa isin abdachiise tokko hin jiru garuu ergamaan anaan dukkana keessaa na baase rabbiin karaa dhugaatti na qajeelche otoo an lubbuudhaan jiru hin arrabsamiin feetu lubbuu kiyya kennee danda'u immoo seeratti dhiyeessadha jettanii deemtanii waan kana gochuudhaaf hedduu isin dinqisiifadha galatooma. Wanti kun immoo jara qofa osoo hin taane akka nama muslima kamittuu hunda keenya laallata waan akkasii naannoo keenyatti gaafa qunnamee jedhu duniyaa kana hunduu dhiisneedhaa deemna. Hojii sa'aatii tokko dhiisu hojii sa'aatii lamaa dhiisu sodaadhaaf jecha nama waan akkasii dubbatu yookaan jireenya waliin jiraachuudhaaf jecha amantaan keessoo arrabsamu gurraa fi ija qabattee taa'uun sirriidhaa miti. Hunda keenyaafuu ergaa guddaa ta'uudhaa qaba isinii jechuu barbaada. Kanaafuu isin galateeffachuudhaa barbaada. Nuti akka garee shaadata amma dandeenyu hin goona ammoo isinis musliimoon hundumtuu waan dandeessaniin nu bira dhaabbadha. Nuti birrii nu kaffalaa isinii jennu waa tokko isinii hin jennu garuu hoo diinii keessan kabachiisa. Diinii keessan kabachiisa. Qalbiin haasaan kan biraadha. Geemii taphachuun kan biraadha. Itti sookee rakkoodhaa miti. Sun waan amantaa irratti garuu siireesii ta'ate amantaa keessan kabachiisa. Amantaa namaas kabaja. Isinii jechuudha barbaada turtii gaarii siin haa taatu galatoomaa waan naa gasheetanii fi. Dhaamsa tokko itti dabaltanii dhaamsa tokko itti dabaltu waan ani wannan gaafadhu warroota leenca keenya goota ija barbadaa inni ati ergamtee nu dhufte jedhan gaafanni waan arrabsu sanaanii. Warra sana warra gastii ba'anii jechuun jajjabeessan gaafanni waan arrabsu goota ija barbadaa leenca keenya fakkii leencaa warra jedhan sanaaf ergaanaa dabarsaa jechuu barbaadeetan warra gaafanni waan arrabsu jajjabeessan sana. Ayyee galatooma leenci ija barbadaa nama ragaa of harkaa qabuu fi nama ragaadhaan amantii tokko nama amansiisuu danda'e qofadha. Leenci ija barbadaa wanni jedhamee abiddatti nama oofaniif hin jiru. Ofii galgalallee gastii irra ta'aniitu nama naannoo sana jiru namni naannoo sana jirtan naannoo sana maaltu itti gadi ba'a abbaan fedhe achi jiraate paastariin fedhe qeesiin fedhe achi jiraate hin maraate gadi itti ba'a achiiti taa'anii harka akka walii rukutamu miti isiniif obboleessa isiniif lammiidha nama abiddatti hin ergina warroonni jabaadhu gosh maal abbaasaa jettanii sheerii laayit gochaa fi afaan jajjabeessan dhiisa kunoo isatu miidhamaa jira isin waan tokko gochaaf hin jirtan saniifuu waan akkasiirraa deebitanii lakki dhaabbadhu kun sirriidhaa miti jettanii gaafa inni ortodoksii arrabsaadhaa ture namni pheenxee keessatti dubbate tokko hin jiru. Jarri seeratti dhiyeessuudhaaf hin callisan. Seeratti dhiyeessuu jechuun bara amantaan kee nama ajjeesaa nama kutaa jechuudhaa miti. Seerri nagaan haa kabajamuudha. Haa kabajamuudha. Kanaaf nama hin jajjabeessinaa waan akkasirratti. Nuti akka keenyatti rabbiin kan nuun jedhu wata'aawanuu alal birri wattaqwaa waan gaggaarii irratti wal gargaara sodaa rabbii irratti wal gargaaraa jedha malee arraba irratti wal gargaaraa nuun jedhu. Saniif abbaan fedhe nu biraati yoo nama arrabse dhaabbadhu sirrii miqati jennee keessaanis ta'e irraanis itti himna sana booddee dhaga'uu baannaan abbaan barbaade qabeessa irratti dhiyeessachuu danda'a. Garuu gama keessaniin ijoolleen kiristaanaa waan akkasiirraa of qusadhaa. Arrabsuudhaan amantiin keessan hin guddatu. Arrabsuudhaan islaamaa waan arrabsitaniif jecha namni gara pheenxeedhaan hin dhufu yoo irraa baqata ta'e malee jechuudha. Yookiin gara ortodoksiidhaan hin dhufu. Saniifuu hamma dandeessan ragaadhaan dubbadha. Nama arrabsu immoo akkasumatti amantiin keenya jaalala barsiisa. Amantiin keenya nama arrabsu yoo dhiisi jedha. Kanaaf amantii namaan arrabsinu yoo dandeenya haa barsiifannu jaalala nama haa barsiisnu dhugaa namatti haa himnu jedha. Akka namni gurra isinii kennuu barbaadan dhugaa fi jaalala lallaba. Arraba gaafa jettan namni gaafa isin arge isinirraa baqatee deemaayyuu. Mee namni taa'ee takkaa wangeela dhaggeeffataa jiru lallaba keessa dhaggeeffatu hin jiru amma inni sababiin isaa maali? Arraba qofa waan ta'eef namni taa'ee abbaa isaa fi haati isaa utuu arrabsuu dhaga'u jira hin jiru. Akkuma kana gaafa nabiyyiin isaa fi amantiin isaa arrabsu namni isin dhaggeeffatu hin jiru. Otoo isin garuu lallabattanii hoo utuu isin dhugaa jiru himattanii hoo
Silaa namni dhufee muslimnis ta'e kan biraa dhufee si dhaggeeffata. Oromoon illee warri paagaanotaa illee dhufanii si dhaggeeffatu. Saniifuu hadaraa keessan waan kanarraa fagaadhaa, amantii keessan lallabadhaa, barsiifadhaa, wangeela seera uumaatti hamma Yohaannis raa'ii yookiin mul'ata Yohaannisitti himaa yoo nuti tole teenyee dhaggeeffanna, yoo gaaffii qabaanne seennee siin gaafanna, akkasitti wal haa barsiisnu. Wanni ragaa fi dhugaa qabu ni mo'ata. Wanni arrabaan deemu hundumtuu yoomuu gaduma deema waan taateef kanarraa of eeggadhaa isin jechuu barbaada. Galatoomii tokkummaa. Ustaaz baay'ee ulfaadhaa namoonni gurguddaas keessa jirtu Abaazar akkasumas Khalid hundi keessanuu gingilchaan illee keessa jirtu egaa dabarumaan gammachuudhuma qabnaaf ilaal wanna tokko wanti nuti irraa dhaabnu duriyyees ta'uu dandeenya wamma fedhe ta'uu dandeenya garuu amantii keenya dursa kennina jechuudha. Lubbuu amantii keenya irratti lubbuu keenya hin qusannu amma fakkeenyaaf mucaan kun afaan Oromoon beeku yookaan saba wayitiin Oromoo ta'ellee iddi dhaloota isaa inni saba Oromoo sana waan afaan Oromootiin si ajjeefne iyyuu beekuu dhiisuu danda'a. Garuu laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah qofaaf jechuu fakkeenyaaf harki isaa sun kaansariitti jijjiiramuu rabbi fayyisu jijjiiramuu danda'a yaadumaaf isiniin jedhe. Ajaa'ibaa burcuqoon kun jechuudha.